faayidaan rakkoo inni guddaanii fi inni dura nama addaan siif baasuu isiiti. Isaan nanati fira jettee fi marsitee jirtu diinota kee ta'uu sitti agarsiifti. Si wanti feete dhuftus saayibbannaaf dhaqqaban meeqaantamiin qabagee ifa amansiisee jirum kophaa kee akka taatee fi warreen si marsan hangaatii waan qabdu dhabduu yookaan rakkoo mataan seentu qofa eeggachaa akka jiran sitti agarsiifti. Faayidaan rakkoo inni biraa ibsi barsiisuudha. Kophaa kee akka taate amantee waan dhufu kamiifuu of qopheessuu akka qabdu sitti himti. Namoonni jireenya isaanii keessatti gufuun isaan hin dhayin rakkoon isaan hin mudatin haga fadhan beekaa ta'anis beekumsa guutuu hin qaban. Namni guutuudha kan jedhamu waan isa kuffisuuf itti dhufe erkoo godhatee ka'uu yoo danda'e qofaadha. Jireenya wantummaan jedhamummaanuu gufuunsi qunnamuudhaan bareeddi. Seenaa tahee sinqii mala fuulduraatiis siif taha. Waan humaas hin mudatiniif namoonni si marsanii jiran taha. Atis namoota hedduu si marse kanaaf jajaa jiraachuu malta. Gaafa rakkoon dhufte nadhoysaa jechuuf deemta. Akka gaafas nadhoysaa hin jenneef dafiif dhaqqabi. Warreen si marsan dhiisii ifii kee kophaa kee ijaari. Waan dhufaa kamiifuu kophaa kee akka dura dhaabbachuu dandeessuttiif qopheessi. Waan na mudate irraa hin siif dhaamu jira. Saahibban hedduun qaba ture. Qabeenyaas ijoollummaan carraaqqachaa waan hin tureef horadheetiin qaba. Warruma wajjin qabaane hojjoota akka wajjin uffannuutu boollanaaf qote. Ani hojiif fiiguu malee shira isaan duubaan irratti hojjetan quba hin qabu. Badiinan quba hin qabne shira xaxamee jiru keessa mataan naqanii balleessaan irratti deebisan. Namaanan hin ajjeesin ofiin ajjeesanii mana keessanaaf kaayanii yeroo nan arkee yoo nama agarsiise si hinan jedhan nan jedhu akkamiin godha jee mana dawadhu viidiyoo dhoysaan na waraabanii na hisiisan. Hidhaa tiyya fixadheetiin bahem. Jaartii tiyya fuudhanii wajjin galaa jiru. Qabeenya koo saamanii kaan mancaasanii jiru. Rabbii waan barsiisuuf badii tiyya malatti na hidhem. Barumsa mana barumsaa kamittuu hin argamne kan abbaan fedhe chaalanjiisan nama qammase malee dabruu hin dandeenye. Akkaan harkoo akkaan dabruu na godhe. Ilma nama itti gurgurachuu fi irra bitachuu qofaafin itti hajamam. Ammaan tana jechuu khiyyam magaalaa tiyya guddifachuuf na barbaachisutti dhiyaachuun innis fayyadamee faayidaa tiyya akka eeguun godha malee wanti walitti nu fidaa takkallee nu hin jirtu. Amma bilisoomeetiin jiram. Ijaara sodaa jireen facaaseetiin jiram. Ifitti amantummaa tiyya ijaarradheetiin if itubee jiram. Irkoon nama jalaa hin jeenye Rabbii guddaa subhaanahu wa ta'ala ta'uu qofam bareetiin jiram. Anaaf amanamaan Rabbii qofam. Anaaf ana qofaatu jiram. Eenyulleen akkanaaf hin jirre bareetiin ifii kiyyaaf if ijaaraa jiram. Ichumaanuu tan akka kiyyatti rakkoo agartee jirtum singilii tan taate jechuudha. Viidiyoo tana dhageeffattee yoo jiraatte wajjin bultii ijaarrannam. Gama chaanaala kanaatiin komentii godhim. Gama chaanaala kanaatiin komentii gootee yoo na dubbeefte wal arguu ni dandeenya. Komentii godham gara chaanaala kanaatiin walitti dhufnam.